Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amanna. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amanna. Amiin. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu. Hordoftoonni chaanaalii keenyaa yeroo santuubii hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii. Guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqa keenya galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u jechaa guyyaa har'aa kana koorsii walitti fufiinsaa ganama qabamuu kutaa 13ffaa hafuura gaaddidduu ijaa saalquunnamtii namaa irratti qormaata inni fiduu kan jedhu walitiin ni ilaalla. Hundumti keessan viidiyoo kanaaf haaraa kan taatan, chaanaalii keenyaaf haaraa kan taatan sabiskiraayibii gochuudhaan sheerii fi laayikii hin dagatinaa. Viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaa. Guyyaa har'aa kana saalquunnamtii jechuun maal jechuudha? Saalquunnamtii irratti immoo rakkoon hafuurri hamaan gaaddidduun ijaa fidu maalidha kan jedhu akkamitti keessaa ba'uu dandeenya, rakkoo karaa kana dhufuutiif akkamitti furmaata argachuu dandeenya kan jedhu waliitiin ni ilaalla. Kanaaf dubbattii afaanii isiniif immoo gurra ittiin dhageessan, qooqa ittiin qalbeeffattan hunduma keenyaaf isiniif isaa kennu. Akkuma beekamu guyyaa har'aa kana gaaddidduu ijaa yookiin immoo ayina xilaa kan jennu hafuurri ayina xilaa kun namoonni saalquunnamtiidhaan daangaadhaa ol akka ba'an taasisaa jedha. Daangaadhaa ol akka ba'an. Kana jechuun dubartiin tokko dhiira tokkoof akkuma kaadhimamtu, dhiirri tokko dubartii tokko akkuma kaadhimatu kana bira darbuudhaan walquunnamtii saalaa daangaa hin qabne. Dhiirri tokko dubartoota baay'ee, dubartoonni tokko dhiirota baay'ee waliitiin akka sagaagalan isaan taasisaa jedha. Karaa biraa immoo seera uumama waaqaatiin alatti, seera uumama waaqa alaatiin ala ba'uu, saalquunnamtiidhaaf kakaasuudhaan, karaa faallaa ta'e immoo miira dadhabbinaa. Fakkeenyaatiif yeroo immoo namoonni saalquunnamtii qaamaa raawwatan, saala raawwatan akka dadhaban, qaamni isaanii hojiirra akka hin oolle ni taasisaa jedha. Namoonni baay'een kanaatiin rakkachaa jiru. Dhugumatti gaafa dubbatamu namni baay'een qaana'uu danda'a. Namni baay'een saalfachuu danda'a. Rakkoon kun rakkoo namoota baay'ee otoo hin beekin dhibee kanaatiin rakkatan. Karaa tokkootiin saalquunnamtiitti humnaa ol suusii addaa ta'uudhaan kanas sanas gaa'ila keessattis gaa'ila alas akka seera horii ta'uu jecha. Karaa biraa immoo namoonni saalquunnamtii irratti akka dadhaban ni taasisa. Kunis rakkoo namoota baay'eedha. Bifa salphaatti namoonni baay'een ilaaluu danda'u. Wanti kun yoo namoota bira ga'e malee namoonni baay'een beekuu dhiisuu danda'u. Sababa kanaatti gaa'illi nama baay'ee jigee jira, diigamee jira. Inni haadha warraa dhiisee ala ba'ee dubartii biraa barbaaduudhaan, dubartiin abbaa warraa keessee abbaa warraa ala baatee dhiira biraa barbaaduudhaan, seeraa ala, daangaa ala, kan eeyyamame ala bahuudhaan, eenyummaa ofii, kabaja ofii dhiisanii salphachuudhaan, akkuma horii ta'uudhaan gochaa kana hafuurri gaaddidduu ijaa qormaata guddaa namoota gidduu irratti, namoota irratti ni fida. Inni biraan immoo kallattii miira saalquunnamtii namaa hundumaa karaa hin taanetti geessuudhaan waa baay'ee ilaalla. Asirratti hubadhaati viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaala. Haa ta'u malee hafuurri kun uumamaa kan ta'e ijoollee namootaa miira walquunnamtii isaanii balleessuudhaan yookiin immoo jal'isuudhaan mallattoowwan armaan gadii kana isaanirra akka bulu ni taasisaa jedha. Miira simmeet kan jennu sana balleessuudhaan wantoota garaa garaa
akka isaan raawwatanii fi wanta hin taane keessa akka isaan galan isaan taasisa. Inni jalqabaan namoonni fira foonii isaanii waliitiin saalquunnamtii akka raawwatan ta'uu. Firri fira waliitiin saalquunnamtii qaamaa hin raawwatu. Garuu raawwatee obboleessi obboleettii ulfeesse, obboleettiin obboleessarraa ulfoofte, firri firarraa ulfeesse, abbaan intala firri fira isaa ulfeesse yeroo odeeffamu wanta akkasii dhaga'aa jirra. Kun gaarii miti dhugumatti. Biyya keenya keessatti firri fira waliitiin saalquunnamtii hin raawwatu. Garuu kana raawwatu hafuura kanadhaa jedha. Kanaaf namoonni fira dhiyoo isaanii waliitiin walquunnamtii qaamaa akka isaan raawwatan isaan taasisaa jedhani jalqabaan. Inni itti aanu mataa ofiitiin gammachiisu. Raasin baraasi maarakkaat kan jedhamu egaa akkuma beekamu wanti dhaga'amu seera Waaqayyoon uumeen alatti quba ofiitiin harka ofiitiin wantoota garaa garaa fayyadamanii namoonni miira isaanii kakaasuudhaan saalquunnamtii ofirratti raawwatan jiru. Kun ifadha waan ta'edha. Hafuura kana kan godhu hafuura gaaddidduu ijaatii jedha. Harka isaaniitiin waan garaa garaa kuduraa garaa garaa fayyadamanii qaama isaanii saalaa irratti hojii akkasii kan akka isaan raawwatan ofiin of gammachiisu jedhu saayinsoonni egaa warri addunyaa kana keessatti beektonna jedhamanii beekaman. Kun garuu ofiin of gammachiisu otoo hin ta'in ofiin of xureessuu, ofiin of harfeessuu fi of xinneessuu jedheetan maqaa itti kaa'e. Mataa ofiin gammachiisuu, quba ofiin qaama ofii keessa galchanii yaada hin taane ofirratti raawwachuu kun argamaa kan jiruuf namoonni baay'een suusii kanaan gaaddidduu kanaatiin qabamanii rakkoo guddaa ofirratti raawwachaa jiru jechaadha. Inni sadaffaan fedha fooniitiin yeroo raawwatan miirri gammachuu itti dhaga'amuu dhabu. Abbaan warraa haadha warraa waliitiin saalquunnamtii raawwate isheerraa gammachuu dhabu. Haati warraa abbaa warraa wajjin saalquunnamtii raawwatte isheerraa gammachuu dhabu. Kun uumama Waaqayyoodha waan ta'eedhaaf dhibee ofii himatan malee furmaata argatan waan ta'eedhaaf dirqama bifa kanaatiin haalota aadaa, duudhaa, safuu keenya otoo hin cabsiin seera jiru akka wangeelaattis waan jiru kaa'uun dirqama ni ta'aa jedha. Inni itti aanu namoonni baay'een walquunnamtii saalaa namoota baay'ee waliin akka isaan raawwatan isaaniin kakaasa. Isaaniitiin affeeraa jedha. Miira isaanii kakaasee yaada kana keessa isaan galchaa jedha. Inni biraan dirqisiisanii gudeeduu obboleessi obboleettii abbaan obboleettii fira dirqisiisanii gudeeduu. Dirqisiisanii gudeeduun yakka yoo ta'u iyyuu kan dhufe hafuura golga ijaarraati. Namoonni baay'een fira isaaniitiin dirqisiisamanii gudeedamaniiru. Abbaa isaaniitiin, obboleessa isaaniitiin, fira dhiyoodhaan abbaan hanga ilmoo isaatiin dirqisiisamee gudeeffamutti, obboleessa obboleettiidhaan amma dirqisiisamee gudeeffamutti, firri firaan amma dirqisiisamee gudeedamutti gahaa kan jiru rakkoo hafuura hamaa gaaddidduu ijaa kanaatiin uumamudha jedha. Inni biraan seera uumamaatiif faallaa ta'uu. Seera uumamaatiif faallaa ta'uu. Kana gaafa jennu akkuma beekamu seera uumamaa jechuun karaa Waaqayyo uume dhiisanii kallattii hin taanetiin poozishinii kallattii jijjiiranii afaaniin, funyaaniin qaamota hin barbaachisne saalquunnamtii raawwachuu. Kun yeroo baay'ee fiilmiiwwan
Araboota yookiin immoo kan warra faranjootaa irratti baay'ee gadhiifama. Poosishinii jijjiiruu yookiin duubaan yookiin bukkeedhaan kallattii baay'ee jibbisiisaa fi namatti illee dubbatamuu hin qabneetiin kallattii jijjiiruudha. Kana jechuun uumamaatiif faallaa karaa ta'e gaafa jennu hafuurri kun namoonni seera waaqayyoo jibbuudhaan dhiisuudhaan hojii uumamaatti faallaa ta'uudhaan dhiirri dhiira waliin walqunnamtii raawwachuu, dubarri dubara waliin akka raawwattu suusii keessa galu kun keessumaa gibira Sodoom yookiin immoo warra walqunnamtii saalfakkee jennee nuti waamnu jechaadha. Isaan kun kan dhufan karaa kanarraati. Kallattii jijjiiruu dhiirri dhiira waliitiin dubartiin dubara waliitiin waan hin taane waan badaa waan jal'aa raawwachuun hojii hafuuraa kanaa ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Inni biraan hafuurri kun karaa kana suusii akka isaanitti ta'u taasisuudhaan kanaaf yeroo hundumaa isaaniin qopheessaa jedha. Inni biraan uumama qaamaan alatti ba'u uumama waaqayyoo ala ba'anii xuraa'uu namoonni siruma mataa isaanii eenyummaa isaanii dagatanii nama ta'uu isaanii wallaalanii bineensa waliin beellada waliin horii manaa waliin horii alaa waliitiin waan kana walqunnamtii isaanii raawwachuu. Keessumaa biyyoota guddanne jedhanii warra xinnaatan biyyoota gurguddaa gaafa deemnu namni horii fuudhuu horii nama waliin saalqunnamtii raawwachuu wantoota badaa beellada manaa beellada alaa waliitiin saalqunnamtii garaa garaa raawwachuun hojii hafuuraa gaaddidduu ijaatii jedha. Gaaddidduu ijaatii jedha. Hafuura sagaagalaa kana sammuu isaanii keessa bulchuudhaan yaada kana gochaa kana akka raawwataniif akka xuraa'an waaqayyo waliitiin akka wal dhaban waaqayyo waliitiin akka walitti bu'an dheekkamsa waaqayyootiin akka badan baay'ooliin isaanii gochaa jiru. Kanaatiin booda hafuurri kun armaan olitti kan ibsaman kana haala balleessuudhaan gochaawwan kana hundumaa akka baran akka shaakalan namoonni mataa isaanii halkan ciisanii mul'ata isaaniitiin waan badaa argan guyyaa akka raawwataniif isaan kakaasaa jedha. Halkan gochaa kana isaan agarsiise guyyaa immoo qaamni isaaniif faallaa ta'e dubartiin tokko gaafa itti dhuftu durqisanii gudeeduu firarratti gochaa akkasii kan akka raawwatan gara akka jabaatan isaan taasisaa gara hojii kanaattis akka seenan isaan gaggeessaa jedha. Isaanis otoo hin beekin laphee isaaniitiin wallaalummaatiin laphee isaanii dukkaneessanii jireenya waaqayyoo irraa fagaatanii dukkanaanii jireenya dukkanaa hojii daabiloosiitiin walii galanii gochaa kana hundumaa ni raawwatu ni shaakalu. Xuraa'ummaa hundumaa raawwachuudhaaf mataa isaanii gara sagaagalummaatti dabarsanii of kennanii jedha. Xuraa'ummaa raawwachuudhaaf mataa isaanii hundumaa dabarsanii gara sagaagalaatti of kennan. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 18 gubbaa irratti qulqullichi Phaawulos ni dubbata. Keessumaa nuti warri Itoophiyaa keessumaa warri amantaa tawaahidoo hordofnu aadaan keenya jireenyi afuuraa keenya irraa kan ka'e wanta badaa kana amaloota badaa kana keessumsiisuun raawwachuun baay'isee nu rakkisa baay'isees nama dhiba. Baay'ooliin isaanii afuura kana fe'amanii afuura kanaan dirqisiisamanii gochaa kan akka raawwatan ni taasifamu. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo dhiphina kana rakkoo kana hojii badaa kana dubbachuuf baay'ee kan nama qaanessu baay'ee kan nama saalfachiisudha. Bara keenya hundumaa
hafuurri kun nurratti hirkatee nu bitee nu baasee akka barbaade akka deddeebinu nu gochaa jira. Doktoroonni xiinsammuu dhimma kana rakkoo namarra qaqqabu kana gaafa dhaqnee mariisisnu rakkoo kanaaf marii garaagaraa nuu kennuu danda'u, marii garaagaraa nutti himuu danda'u. Keessuma halkan hirriba dhabuudhaan dhiphachuudhaan, guyyaa yaadaan dhiphachuudhaan, keessi keenya gaafa dhiphatu, halkan hirriba gaafa dhabnu, hafuurri kun guyyaa boqonnaa halkanis boqonnaa gaafa nu dhowwu gara dooktorootaa deemuudhaan yaada keenya adeemsa keenya gaafa mariisisnu dooktoroonni xiinsammuu dhimma kana nu mariisisu. Yeroodhaaf waan nu yaalan nutti fakkaachuu danda'a. Hirriba kan nu dhowweef kiniinii hirribaa, qorsa hirribaa nuu kennuu danda'u. Furmaanni kun garuu furmaata walitti fufiinsaan miti. Jarri kun rakkoo keenya tasgabbeessan malee rakkoo keenya nu furuu hin danda'an. Qoricha isaan nu kennan kun foon keenya yeroodhaaf hirriba dhabe, boqonnaa dhabe boqochuu danda'a malee fayyisuu hin danda'u. Kanaaf furmaanni kanaa Waaqayyoo fi Waaqayyo qofaa ta'uusaa beekuun barachuun hunduma keenyarra ni jira. Inni biraan namoota keessatti kan jiru hafuurri xuraa'aa kun, hafuurri gaaddidduu ijaa kun ni tasgabbeessan malee fayyisuu hin danda'anii jedha. Dhorkisiisuu hin danda'ani. Ogeessonni mana yaalaa laphee keenya keessa galanii miira jiru nu gaafatanii furmaata nuu kennuu hin danda'an. Garuu hafuurri kun hafuura daabiloos ta'uusaa ibsuudhaaf ragaa qabatamaa tokkollee kan qabanii fi wanta isaan mirkaneessuu danda'an tokkollee hin jiruu jedha. Ragaa qabatamaa isaan qaban wanta isaan mirkaneessuu danda'an tokkollee hin qaban. Dhibbaan dhibbatti furmaanni isaa kennuun hin danda'an. Nama uumamaatiif, nama Waaqayyoon uumeef hafuurri Waaqayyoo gowwummaadha waan ta'eedhaaf hin fudhatani. Namni nama Waaqayyoo hin taane hafuurri Waaqayyoo isaaniif gowwummaadha waan ta'eedhaaf waa'ee kanaa, waa'ee hafuura hamaa kanaa hin fudhatanii dhaga'uus hin barbaadan. Namni hafuuraa garuu namni foonii kana fudhachuu hin danda'u. Doktoroonni foonii yaada kana furuu hin danda'ani, furmaata kennuu hin danda'an. Namni hafuuraa garuu yaada kana furmaatatti kennuu danda'a. Gaabbii akka gallu, gara tsabalaa akka deemnu, akka soomnu, akka sagadnu, fooniif dhiiga gooftaa akka fudhannu nu gorsuu danda'u, nu gargaaruu danda'u. Kanaaf namni garuu hundumaa ni gaggeessa. Inni garuu eenyumaanuu hin qoratu, hin sakatta'u jedha. Qorontos 1:2 hanga 15 irratti namni garuu hunduma ni qorata. Waaqayyo garuu eenyumayyuu hin qoratu, hin sakatta'u jechuudhaan kaa'ee jira. Inni itti aanu miira walquunnamtii kan dadhabsiisan hafuurota miira walquunnamtii dadhabsiisan kan jedhu kutaa itti aanu kutaa 14ffaa waliitiin ni barannaa, waliitiin ni ilaalla. Saba Waaqayyoo egaa akkuma beekamu haasa'aa kan jiru sheekoo, hephoo yookiin immoo oduu durii miti. Jireenya nama hundumaa keessa kan jiruuf rakkisaa kan jiru dhiphinaaf, gidiraaf, qormaataaf ilmaan namaa hunduma dhiphisaa kan jiru. Kanaaf furmaata isaa akka seera mana amantaa keenyaatti
akkamitti argachuu dandeenya? Akkamitti fayyuu dandeenya? Hafuura kana dadhabsiisuun, hafuura kana dhabamsiisuun, hafuura kana keessa keenya buqqisuun akkamitti danda'amaa kan jedhu baay'ee rakkisaadha. Otoo hin qabamin malee qabamnaan ulfaataadha keessaa ba'uunsaa. Kiyyootti otoo hin galin, kiyyoo sanatti akka hin galle, gara qorumsaatti akka hin galle cimaatii kadhadhaa jedha wangeela Maatewos boqonnaa 24:13 irratti. Qormaata keessa gallaan ba'uun rakkisaadha. Ba'uun ulfaataadha. Kanaaf barachuudha, dhaga'uudha, qalbeeffachuudha. Akkuma ilaalu namoonni chaanaalii kana hordofaa jirtan namoota muraasadha. Yaa ashaboo anaa jette mi'aayi, ofii jette bushaayi. Akkuma jedhu namaan miti kan dhaggeeffannu, namaan miti kan barannu, namaan miti sabiskiraayibii kan goonu anaaf miti ofii jettaniiti. Jireenyi kun dhugumatti mana hunda keenyaa rurrukuteera qosoqqoseera jedhee yaada. Namni kanaan hin qabamne hin jiru. Biyaansaa xiqqaatu namni tokko hafuura lamaan kan hin qabamne hin jiru. Hafuura budaa, hafuura ayina xilaa, gaaddidduu ijaa, hafuura matatii, hafuura sheekii, hafuurota garaagaraa, hafuurota hedduu jira addunyaa kanarra. Kun hunduu ilmaan namaa irratti salaxxananii ilmaan namaa du'aaf, ilmaan namaa gadadoof, ilmaan namaa boo'ichaaf, ilmaan namaa gaddaaf, ilmaan namaa du'aaf namoota baay'ee qaqqabsiisaa jiru. Akkuma beekamu guyyaa guyyaan guyyaa isaa eegnee isinii dabarsuu dhiisuu dandeenya. Barumsa kana garuu viidiyoodhaan buufadhaati kaa'a. Bilbilli cabuu danda'a. Filaashii irratti, miimoodii irratti buusaatii achirra gubbaa kaa'a. Waliigala kitaabni kun fuula 368 qaba. Kana hundumaa Waaqayyo yoo eeyyame, isinis yoo nu cimsitan, yoo nu jajjabeessitan, waliin hafuurota jechuun maal jechuudha? Ani xilaan maalidha? Budaan maalidha? Matatiin maalidha? Xinqaayiin maalidha? Mortuun maalidha? Hafuurri sheekii maalidha? Hafuurri gaaddidduu ijaa kun maalidha? Seexanoonni qilleensarraa maalidha? Qaalluun maalidha? Zaariin maalidha? Kun hunduu kan barachuu dandeessan yoo beektan. Namni baay'een otoo hin beekin hafuura baay'ee hiriyaa taasifatee waliin jiraatu jira. Isa faana nyaata, isa faana dhuga, isa faana konkolaataa koraa, isa faana xiyyaara koraa, isa faana araba deema, isa faana deebi'a. Sirraa gargar hin ba'u. Keessa keetii garuu akkuma qeerransi kuruphee yookiin bosonuu qabdee xuuxxu keessa kee xuuxee eenyummaa kee xuuxee lafee qofaatti si hambisa. Otoo hin beekin nyaatamnee dhumnee lafee qofaatti hafuu Waaqayyoon nu haa baraaru dhugumatti. Namni baay'een otoo hin beekin nyaatamee dhumeera. Namni baay'ee otoo hin beekin ijoollee isaa hedduu gabbareera hafuura hamaatiif, hafuurota garaagaraatiif. Namni baay'een otoo hin beekin maatiinsaa, abbaansaa, haatisaa, obboleessisaa, obboleettiinsaa, firri dhiyoon, ilmoonsaa, namni baay'een otoo hin beekin maseena ta'ee hafeera. Namni baay'een otoo hin beekin hafuura kanaaf gabbareera. Namni baay'een otoo hin beekin hafuurota kanaaf sagadeera. Namni baay'een otoo hin beekin hafuurota kanaatiif qaleera. Waa baay'ee kaasuu dandeenya. Garuu barumsa kana yoo hordoftaniif bor jireenyi kun, barumsi kun anarras ga'eera, maatii koorras ga'eera, firoottan koos ga'eera, achi teessanis sagadaaf kadhannaadhaan as deebitan immoo biyya keessatti maatii keessaniif bu'uudhaaf afaan du'aa keessa, afaan hafuura hamaa keessa maatii keessan baasuudhaaf har'a yoo barattan, har'a yoo dhageessan, har'a yoo gorfamtan malee rakkisaadha. Callisnee hin eegallee gaafa eegallu namoonni baay'een nu hordofu, namoonni baay'een ni baratu jennee egaa akkuma beekamu namoonni baay'een sabiskiraayibii gootaniittu viidiyoo kana. Namoonni baay'een gaafa viidiyoon gadhiifamu laayik gootanii madhiistu hin dhaggeeffattan. Maaliif akka ta'e hin beeku. An afurichatu akka hin dhaggeeffanne sin dhowwa ta'e namootatu barumsi kun sirrii miti jedhee sin dhorka ta'e bargit warreen gartuu xonqaayotaa, gartuu qaallotaa, gartuu hafuura hamaa ta'an isa kan akka dhageessan hin barbaadan. Barumsa kanaaf sadarkaa kan baasan jiru. Barumsi kun isa kana abbaa balummaa siin fidan immoo kan jedha jechuu danda'a. Amma waa'ee namaa miti waa'ee keenya beekuun dirqama ta'a. Sagadaaf soomaaf of qopheessuun dirqama ta'a.
kutaa 14ffaa yeroo dhiyootti hafuurri kun saalquunnamtii irratti rakkoo inni fiduu kan jedhu miira saalquunnamtii irratti dadhabbii hafuurota fidan kan jedhu isinitti himaa namoonni baay'een karaa kana gaa'ela isaanii hiikaniiru daa'ima dhabaniiru rakkoo baay'ee jira waan ta'eef dhaggeeffadha. Nama qaanessuu danda'a nama saalfachiisuu danda'a gin dhugaan jiru kun immoo dhugaa waan ta'eedhaaf dirqama barachuu qabdu kan nu barsiise kan nu gorse waaqayyootiif galanni haa ta'u waaqayyoof galanni haa ta'u waaqayyo